Nageenyi kiyyaa bakka keessatti sinaa ga'u jaalattoonni hordoftoonni horoo wala buufaa ta'e nagaanaa jirtu ani nagaa qaba. Yeroo ammaa kana miidiyaan isin jaalattan kun horoo wala buu jechuudhaan fuula sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti barumsas ta'ee hawaas dinagdee xinsammuu aadaa fi seenaa uummata Oromoo irratti barumsa guddaa kennuu irratti kan argamu yoo ta'u amma gara fuulduraatti isiniin gulaalamuu irratti kan of kennaa jiru isin seenuudhaan nu gulaalaa yaada qabdan nuuf kennaa nu cinaa dhaabbadhaa subscribe gochuun chaanaalii keenya akka nu jajjabeessina kabajaan isin Joya harka fuune kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii Horoo Walabuu tu nagaan kiyya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha akkuma beektan sagantaa tokko qabadheen dhiyaadhee jira. Sagantaan koo kutaa lammaffaa abdiin kutin kan jedhu qabadhee dhiyaadheen jira. Amma dhuma sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaan kanan isin gaafadha. Bakka hojii jirte jijjiirama fidda jedha. Waraqaan kiyya kan qabadhee dhufe bakka hojii jirte jijjiirama fidda. Yeroo tokko wanti ta'e tokko yoo nurkaa jiraate isaan ala omtuu waan hin jirre fakkaatee nutti mul'achuu danda'a jedha. Waraqaan koo kun galma hin geenye sitti fakkaata si dhiphisa. Galma waan hin geenye sitti fakkaata. Garuu naa dhumeera karaa irratti kufuu kooti jettee harkaan kennin. Cinaa isaatti carraa guddaa fi jireenyi fooyya'aan jiraachuusaa bari. Karaa amantaas ta'e karaa saayintistootaa, karaa saayinsiitiinis, karaa filoosofiitiinis barreen tokko cufame barreen biraa balballi biraa akkasii banamudha kan ibsu. Kaayyoon Waaqayyo si uume uumaa keetii sifattanoo otoo hin taane waan si barbaachisu yeroo hunda waan si barbaachisuuf siif kennuu fi haala si mijeessuudhaaf abdiin kutin balballi tokko cufame balbal biraa ni banama. Balbalicha sana immoo nama hunda miti kan argatu. Siqan namaa siqti jedha. Barbaadaa ni argattu jedha. Kanaafuu barricha argachuudhaaf barbaadu akka qabdu sittima barruun kun. Hordoftoota koo viidiyoo gabaabduu kana ilaaltanii akka like akkasumas share gochuudhaan wal biraan geessan kabaja guddaan isin gaafadha. Komeediyaan urgeessatan nagaa naa tura. YouTube keenya faaraa warri taatan ammallee irra deebi'uun kan isin yaadachiisu subscribe naa godhaa. Horoo Walabuu family.